مم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله كوني برنوتا كينيا كتابة لينجي كوبي صفافي مخارجا وجنين سنرجع رججون سنرى إن شاء الله. برنوني نتي الرجرو كتا لمفا سار جرة كتا إسا لمفا را الحرف الأول الهمز بكا جد الرجر رججون إن شاء الله. الدرس الأول الحرف الأول الهمز. عارفين نجل كبا الهمزة همزات الهمزة جنيت نيرو دام فكينيا فاسمانو تائي مربوطة أكنا رتي قرآن كيست سيرو في يرو وقفي رتي الآبامو مال رتي الآباما الهمزة جنيت أما قرو الهمزة درسين درا الهمزة جنيت همزات اسمه مكان إسا همزة 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 جنيس النام همزة أجتشو درسين نجل كبا همزة. همزان جارمين إساتي في أكسما صفة إسا مخرج إسا كان هندا كان إلى لجتشو. مخرج الهمزة الدو بهنسا همزاتي الدو بهنسا همزة دا إلى الله. تخرج الحمزة همزان نبها أما دررتي وصوني في بكسنا لكني واهي همزة كان رتي دبنا دكشو همزان لاغا فقو لاغا رابا مخرج نساء بكر رابو درمانو أما جارمي إساتي جارمي نساء همزان ميغر را ولت جارمي أرقم وبي أفر الرأي ولت أرقمي جارمي أرقم ها ميمي في زا تا قبي أفر الرأي جارم قبي أفر الرأي ويتجارمي رباعية جدم مكان إساء warra qubee afurirraa walitti ijaaramu jechuu rubaaciyya. Tokko hamzaan maddii ni qaba. Warra maddii qabu keessaa maddii ni qabu hin qabu? Hin qabu. Maddii hin qabu of keessaa. Akka qubeelee kaanii maddii of keessaa hin qabu hamzaan. Hamzaan makhrajni isaadhaa inni hamzaan huruufa furdatan moo huruufa qallatan? Huruufa qallatanurraa isa tokko hamzaan. Huruufa qallatanurraa isa tokko jechuu hamzaan. Huruufa istifaalaati akkasuma sifa isaati gaafuni. Makhrajni isaa hoo makhrajni isaa muhaqqaqi moo muqaddari? Akkas jechuun makhrajni isaadhaa muhaqqaqi mirkaniidhuma jechuu bakka kanarraa baha jedhamee kan maqaan itti dhahamee bakki sana beekamu jechuu muhaqqaqi. Eessarraa baharee makhrajul hamza iddoo hamzaan irraa baatu ilaali. Takhrujul hamzatu hamzaan ni baati min aqsal halqi fagoo garraa baati binxibaaqi walitti cufuudhaan alwatarayni sawtiyyeyn gitaara lameen sagalee suuraadhaan amma asitti agarsiifamu malee
gitaara lamaan sagalee laagaa keenya kana keessa jira gama keessaatiin. Gitaarri lameen sagalee sun walitti cufamuudhaanii fagoo laagaarraa baha hamzaan. Eenyu wajjiniin achirraa baha? Fagoo laagaarraa wayita bahu kana kophaa moo qubeelee biraa wajjiniin kan bahu qaba? Laa kophaa isaa hin bahu haa wajjiniin baha. Hamzaa haa. Hamzaas miti hamza. Sagalee haarraa jira waan ta'eef. Gitaara lameen sagalee walitti cufuudhaan fagoo laagaa keenyarraa baha hamzaan. Sagalee hamzaan achirraa baha jechuudha. Sifaatul hamza. Sifa hamzaa sifawwan hamzaa ilaalla. Sifaatul hamza. Sifawwan hamzaa ilaalla. Sifawwan jennaan. Sifa hamzaa hin jennu. Sifa hamzaa gaafa jennu tokko qofa goona. Sifaat gaafa jennu sifawwan hamzaa. Akkaataa hamzaan itti baatu wayita qaraanu kana keessatti wayita qubee tokko jennu hamzaan akka kamitti baatii jechuu. Sifa jechuun bifa akkaataa. Namni kun fakkeenyaaf Muhammad dheeraadhaa dheerina isaati. Jabaadhaa diimaadhaa sigalee waan akkasiiti. Jabeenya diimina dheerina gabaabina sifa jechuun akka fakkeenya namaatti yoo fudhanne akkas. Qubeen tokko wayita jedhamu hin jabaatamu hin laafamu sigalee afaan adda bannamu walitti cufnee qaraanamu isa jedhu sifa. Kanaaf hamzaa wayita qaraanu sifawwan isaati. Sifa meeqa qaba hamzaan? Sifa afur qaba. Innis jaharii, shiddaa, istifaala, infitaah jara kana. Amma silaa izlaaqa qaba jennaa. Laakiin izlaaqaa fi ismaata waa'ee sifa barnoota sarfii keessatti barbaachisa malee izlaaqnii fi ismaatni waa'ee tajwiidaa keessatti hin barbaachisu jedhan ulamaa'iin gariin. Nutis warra ismaannii fi izlaaqni hin barbaachisu jedhu keessarra deemna. Laakiin garuu ulamaa'iin gariinis ismaatnii fi izlaaqnis sifuma qubeeti jedhan. Sigalee warri akkas jedhe lakki gonkuma hin ta'u jechuun hin dandeessu. Ati immoo qorattee irra geessee kun akkas kanaaf jedhamee jettaan. Sigalee akkas. Kanaafuu sifa meeqa qaba hamzaan? Sifa afur qaba. Jaharii, shiddaa, istifaala, infitaaha jara hanga kanaa jechuudha. Aljahru jahrii jechuun maali? Fakkeenyaaf jecha Arabiffaatiinis afaan Oromootiinis ni himna ni haffazdan. Jahrii jechuun afaan Arabiffaatiin انحباس جريان النفس عند النطق بالحرف. ويتا قبيتك دبسنو يا إنسي أفوراك أبمود غافا جنو غافا جنو أفور جرا هنجر يسوف كنيا غافا ها كرانمان أفوربا سا شا صا غافا جنو أفوربا لكن غرو غافا جنو ويتا قبيتك دبنو أفورك أبمود لما فان الشدة صفة همزة كيسا شدان مو انحباس جريان النفس عند النطق بالحرف. انحباس جريان النفس عند النطق بالحرف. أما وصول شدات دبرفتين جهرين وبين صفة جهري كبن ميك إذا كان وبين صفة جهري كبنو ميكا إذا جنتو برباكسات قبي كدانين ألتي قبين كداسدت صفة جهري كبن فكينيا قبين فحثه شخص قبين همسي الرهفن قبين صفة همسي الرهفن قوتون قبي جهري كبن فا ها ثا ها شيني في ها صادي في سين كافي في تارا وانتهفن جهري لقوتون إساني شدات دبرفن شدة جتشون مالي شدة جتشون
انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف قبي ويتقرانو سجلين كينيا ياء أبولا ياء قبمول أكي يعني قبو قبي ويتدبسنو أكا سجلين كينيا هياني قبمول شدة sagaleen gadi bahuutti hin jiru bareechee gaafa jennu qabneeru a'uudhu qabameera sagaleen hin deemu jechuu hin deemu habahu malee fuulduratti bareechee dheeratee hin deemu fakkeenyaaf qubeen sifa shiddaa qabanu waliigalatti meeqa fakkeenyaaf isaan qubee meeqa jennee 8 ajid oxin bakat jecha jedhutu walitti qabata. Hamzaa, jiim, daal, 3, qoof, ta, 5, ba, ka, kaaf, ta. Qubeen sifa shiddaa qabanu jara qubee hanga kanaa jechuudha. Sigalee aj, ja, ak, sigalee jara akkasiiti. Ba, ab, ta, at sifa shiddaa qaban. Shiddaa fi shaddiin immoo garagara. Shidda jechuun sifa uumamaan of keessaa qabu. Shaddii jechuun immoo kunoo shadda fathaa, shadda kasraa isa jennu. Shaddii, shadda fathaa, kasraa kan jennu jabina zaahiraati. Shiddaa kan jennu immoo sifa keessatti jabina keessaati jechuudha. Waliin laallatu. Maaliif waliin laalne fakkeenyaaf? Iyyaa gaafa jennu fakkeenyaaf iyyaa kanaa muruu irratti dogongora baay'eetu jira namni. Iyyaa gaafa jennu yaan sun shiddaa hin qabu shaddii qaba malee sigalee kanaafuu ijjaa hin jennu iyyaa laaffisni iyyaa akkasitti hubachuutu barbaachisaadha. Inni sadaffaan al-istifaal istifaala jechuun inxifaadul lisaan afaan arabiffaan akkas jechuun qubee wayita dubbannu a'amni keenya inni gubbaa a'amni keenya jalaa kan gadi jedhu a'amni keenya yookaan afaan keenya inni jalaa kun kan gadi jedhuun istifaala jennaan. Sigalee intifaada jechuun yookaahu arrabni keenya a'ama gadiitti gadi jechuudhaan istifaala jennaan. Fakkeenyaaf qubeelee istifaalaa inxifaadaa hin qabne qubeelee istifaalaa 22 qaba. Qubeen istifaalaa 22. 22 sun yeroo dubbannu arrabni keenya a'ama gadiirra gachiisa. Sanaan istifaala jennaan. Infitaaha afraffaan infitaaha jechuun arrabaa fi a'amni gubbaa adda banamu. Arrabaa fi a'amni gubbaa adda banamu. Gaafa jennu fakkeenyaaf arrabni keenya a'amni gubbaa adda baneemee jira jechuudha. Fakkeenya arabiffaan warri haffazuu dandeessan arabiffaan tajaafii kullun min طائفتي اللسان والحنك الأعلى عن الأخرى حتى يخرج النفس. رندي بقى تجافي كل من طائفتي اللسان والحنك الأعلى عن الأخرى حتى يخرج النفس. بريفما عربي فان تلقرامنا سريكا جرى حفظتن جرى وان تأيف كان صفة أفران كان قبا حمزاني جتشو صفة أفران كم بكتوكو كيستي ولي قبما بكتوكو تي ولي تقبم لينجي رتلا لكم أمم سر الرفع التدريب لينجي على نطق الهمزة همزة دبته الرت لينجي مفردة توكو دبنا فكينيا يأمركم يا غافة جنو جهريني قبا أكمت جهري قبا يا غافة جنو أفوري كينيا قبا ميجر يا نجرا نجرو يا أفوري قبا ميجر توكو جن يا غافة جنو شداني قبا صفة شدة إيني قبا كنو جبينيا يا قبا ميجر يا سقالين قبا ميجر أكم باني لم استفالني قبا يا gaafa jennu arrabni keenya a'amali olitti ol jedhamu a'ama gadiitti gadi jedha a'ama gadiitti gadi jedha ya of biratti jedha laala ya a'ama gadiitti gadi jedhee jira arrabni koo isan hin beekne gaa haya afraffaa ya murukum gaafa jennu a'amni keenya inni olii afaan keenya gamni oliitii fi gamni gadii adda banamuu hin banamne ya baname kanaafuu
sifti afran kunuu qubee tokko keessatti walitti qabama qabame kunoo qabameera ji't 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 kunis akkasuma ji't ji't garuu ji't gaafa jennu afaan keenya adda banamee jira banamee jira walitti maxxansitee jechuun dandeessa hin dandeessu laakiin walitti banamiinsi akka fataatii fi yeroo kasraan dura jiru gargar haa ta'u malee adda banamiinsi argamee jira. Yu'minuun yeroo jennus akkuma sana yu'minuun amma bakka kanatti afaan keenya itti leenjisuun dirqama. Amma yoo viidiyoodhaan kan argattan taatanii abbaan kitaabaa garuu anuma natti fakkaata yoo kan mul'isu ta'e ni mul'isa sagaleen naa deebisa iskiriin irra jira waan ta'eef. Ni mul'ata. Ni mul'ata yoo ta'e hayyee sirriitti hordofa bakka leenjii kanatti arrabni keessan qixa sirriitti namni ta'e kana qara'u talqiinii akka fayyaduuf fakkeenyaaf kana gochuu bareeda. Ya'murukum 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 huruun fuulduratti kum goonee achitti naamnu kaafii dhammaa eega qaraanee booda miimiin achi naafamu kaafii dhammaa eega qaraanee booda of duuba deebi'e ya'murukum yaal jettee immoo of hin muddin ya'murukum afaan kee of hin muddin miti akkana ya'murukum tasgabbaa'ee ji't ji't yu'minuun yu'minuun afaan hin qaran yu'minuun nyaan keessa galuun qabu wankuma waaween yu'minuun as ta'uu qaba gaafa jennu xiqqishoosi afaan akkana jedha xiqqishoosi infitaha gaafa jennu yoo immoo akkanumatti adda banne hin furdatu istifaala jennee miti hurufa qallatu أنفسهم إياك لا ضمّا كافتي ديبت أتارتي الدبنم أسرارتي تكشو كنقول ضمّا رتي فندرتي كافت أنزل أما كوني مو مدي وجين آمنوا إيمانا أوتي يا لا أوتي جتين يفتو يا سنة أفان كيست أوتيا جتيس فتاة سنة دريتي باس تباريجتي وصنتان أوتي Ngerti? Afaan kolaan. Uutii akkas ta'uu qaba. Leenjiin arraba keetii wajjin, huruu keetii wajjin qixa sirriitti leenji'uu barbaachisa. Waa'ee Hamzaa kanumaanuu wanni tokko wanni hafe tokko hin jiru finnee jirra. Hamzaan mataasiin kun eessaa dhuftee aliifirra buuftee maaliin garaagarummaan isa jedhu dheengaddas waraabbii darbe keessattis waraabneerru. Kanaaf makraja isaa, sifa isaa, leenjii isaa akkaataa hundaayyuu waraabneerru. أبا اتفيدميف كنو فردي كنو درين هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنا فكاتا